lafa qullaa warra nagaa fattaniif Shaashamanni Awaash ganda duwwaa tokko keessatti kun magaazinni manneen bolokkeetti isin argitan kun fuulli isaa asfaaltii laariira. Kun amma asfaaltii irraa meetira 50 dhibba gayaa yoo guddate dhibbuma. Sillee gabaarra si olchaala. Akkana jira. Lafa kanatu gurguramuu irra jira kunoo asirraan haga asiiti. Lafti qullaan kun ardii muluudha. Garuu amma warri kanarraa gurguruu barbaadu kaaree 500. Kaareen 500 kun asiinee haga asii kana karaa hambisanii jiranii. Meetira meeqa hambiftaniitti? Meetira 2 hambiftaniitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 25 gara mistiin jedhan sun akkana ta'uun oolu haga akkana jidduu kana gurguruu irra jiranii akkana gurguruu irra jiranii kun ila kun mucattiisantu gurgurachuuf ta'a akkana jirti jechuudha. Lafa qofa gurguruu enna ammoo mucattiin laalina akkana jirti. Kaaree 500 kaaree 500 ka gurguramaa lafa guddaa kana keessa kaaree 500 gurgurachuuf taati irraa bita. Bakki bareedele kun makiinaa konkolaataa galluufamma garanaa isin mul'isaa laana asfaaltii irra ta'uu isaa kun asiin ammoo garri gadaanu kun magaazina dastaati. Dastaa hin beektanii dastaa mandoo ila kun karaan makiinaa akka irra fiigaa jiru asfaaltii warra kofalee hada abbaa dodola deemtan amma asiin asfaaltii irra hagam akka dhiyaatu asiin isin mul'isa. Kun gubbaa kanaan kunniin illee dhiyoo bitameera warra haadha lafa kanaatiif bitameera asiin. Ila kun asiin karaa nama asfaaltii irraa gadi dhufan kunoo tana ila kunoo tana qadhoo tana hin argitaniimi karaan ammaan tanaaf didiqqoodha. Ila kunoo kun ka makiinaan keessa fiigu kana asumaan gad dhufan jechuudha. Kuni kan namni keessa deemaa jiru kun asfaaltiidha qorqoorroo adiin kun asiin maashaallah asfaaltii dhiyoodha. Masgiida Rayyaantu bira jira. Asiin masgiidni illee bira jira. Ni agartaniimi argitanii itti midheessamee makiinaan keessaa fiiguu laana karaa qadhoo tana keessa akkasi argitanii akkana jira. Karaan ammaa fi lukaan illee darbanii baajaajiin illee darbanii ila kunoo ila nuti argitanii ittan asfaaltii guddicha jechuudha. Awaasho caraqa madaalamii bira ol kutanii asiin akkana jira. Karaan asiin kunoo karaa kana itti dhiyaadhaatii bitadha. Gatiin kaaree tokkochi asitti 500 fakkaate wallahi hin beeku ani. Naannoo kana irratti kaareen meeqa akka ta'e ani hin beeku.